Oduuwwan wayitaawwan sa'aatii kanaaf isiniif qindeessan isinitti daawwattoota keenya jalqabarraa mata dureewwan oduu isinitti immoo itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo kopheedhaan rukutame. Namoonni guyyaa kaleessaa pirezidaantii Keeniyaa Ruuttoo irratti kophee darbachuun shakkaman sadis to'annoo poolisii jala oolan. Bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Ambaasaadar Suleemaan Daddafoo adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin immoo TPLF irratti dhaadatan. Ambaasaaddarri kun maal jedheetiin TPLF irratti dhaadate gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Tiraamp seera cabsuudhaan marsaa sadaffaadhaaf pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf akka fedhan qabne dubbate. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraatiin dhimmoota amma isiniif kaase bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan gadhumaatti na waliin tura. Itti aansuudhaanis gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Namoonni pirezidaantii Keeniyaa Ruutoo irratti kophee darbachuun shakkaman sadi to'ataman. Pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon dhimma qaala'insa jireenyaa ilaalchisuudhaan dilbata kaleessaa jiraattotaaf osoo haasawa taasisaa jiraniiti. Hirmaattota keessaa kopheen itti darbatamu viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaatii jira. Qondaalonni poolisii bulchiinsa Kooriyaa West kan bulchiinsa Miigoorii keessaa namoota kophee pirezidaanticha irratti darbachuun shakkaman sadii to'annoo jala oolchuu isaanii beeksisanii qondaalli nageenyaa ammaaf maqaan isaa kan dhahamne gaafate tokko qorannoon itti fufee jiraachuu fi shakkamtoonni dabalataa barbaadamaa akka jiranis mirkaneessanii itti dabaluudhaanis qorannoowwan jalqabaa akka agarsiisanitti taateen kun siyaasaan kan ka'e ta'uu akka danda'uu fi daawwannaa pirezidaantichaa dura kan karoorfame ta'uu hin oolu jechuudhaanis dubbatanii asirratti gaaffii tokkoon isin gaafadha daawwattoota keenya. Iddoo taateen kun biyya keenya keessatti ta'eera ta'eeti mootummaan adabbii akkamii isarratti murteessa laati? Miidhaa akkamiitoo uummatarra ga'uu danda'a? Yaada keessan koomentirra naa kaa'aa. Oduu keenya kan biraatiin ammoo hojii gaggeessaan duraanii Itiyoo Injineeringii Group Ambaasaadar Suleemaan Daddafoo adda bilisummaa uummata Tigraay irratti dhaadatan. Dhaadannoo qondaalli kun TPLF irratti dhaadatan kunis ejjennoo dhuunfaati kan jedhan akkuma jiran kanneen biroo immoo tarkaanfii mootummaan itti aansuun fudhachuuf jiru ifa godhaniiru jechuudhaanis shakkanii Ambaasaadar Suleemaan abut guyyaa aangoo irraa ka'ee kaasee hojii seera maleessaa hojjetee jira jechuudhaan dhaabichi balaa biyyaa ta'ee kan itti fufe yoo ta'u duula waraana marsaa biraaf qophaa'aa jira jechuudhaanis himatanii kanaaf ammoo diinota Itoophiyaa kan alaarraa karaa deeggarsatti argachuu danda'u mijeeffachuuf socho'aa jira jechuudhaan ambaasaaddarri kun fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessanii itti dabaluunis ambaasaadar Suleemaan Daddafoo qaamni paartii naannoo ta'uufillee ulaagaa osoo hin guunne seera malee socho'u kun yeroo tokko tokkos karaa fi sababa ifan taaneen hojii hariiroo alaa yookiin dippiloomaasii hojjechaa jiraachuun isaanii mul'atas jedhanii garee kanaaf gochoonni birmadummaa biyyattii faallaa ta'an heeyyamamuuf hin qabu balaa nageenya biyyoolessaa ta'ee itti fufuus hin qabu jechuudhaan ambaasaadar Suleemaan Daddafoo dhaadatanii irra deddeebiin addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF irratti dhaadachuun kan beekaman qondaalli kun ejjennoo isaanii kana gariin ejjennoo dhuunfaa godhanii yoo hubatan kanneen biroo immoo ejjennoo mootummaa fi karoora mootummaa itti aanuu godhanii hubatanii oduu keenyatti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marsaa pirezidaantummaa sadaffaaf dorgomuuf yaadaa jiru jedhamu kan haale yoo ta'u tarkaanfiin kun heera mootummaa Ameerikaatiin kan dhorkame akka ta'e hayyuun biyyattii irratti walii galanii maanguddoo ganna 78 kan ta'an Doonaald Tiraamp kanaan dura pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaan marsaa sadaffaa yookiin arfaffaaf illee tajaajiluu barbaaduu isaanii bifa qoosaa fakkaatuun dubbatanii turanii boodarra garuu ibsa kennaniin miidiyaalee oduu sobaa babal'isan tuttuquudhaaf ta'e jedhanii akka dubbatan himaniitu jiru. Gama biraatiin ammoo dhaabbata Tiraamp kan ta'e The Trump Organization aangoo marsaa lammaffaa isaanii amajjii bara 2029 erga dhumateen booda aangoo irra turuu barbaaduu danda'u jedheen tilmaama jechuudhaan kuffiyyaawwan Tiraamp 2028 gurguraatii jira. Fooyya'insi seera mootummaa 22ffaan namni kamuu yeroo lamaa ol pirezidaantummaaf filatamuu hin qabaatu jechuudhaan dubbata. Heera mootummaa sana jijjiiruuf ammoo miseensota seeneetii fi mana maree bakka bu'oota uummataa harka 3 keessaa harka 2 deeggaramu akkasumas mootummoota bulchiinsota isteetii irraa harka 4 keessaa deeggarsa harka 3 argachuutii qabaata. Gama biraatiin ammoo pirezidaantii US Doonaald Tiraamp gama daldalaa wayita biyyoota addunyaa hedduu waliin wal dhibdee keessa galan kanatti fiilmiiwwan biyyoota alaa ta'an irrattis qaraxa parsantii 100 labsaniiru. Tiraamp fiilmiiwwan Ameerikaa du'aa waan jiruuf dameen daldalaa tarkaanfii kana akka fudhatu ajajanii yaalii biyyoonni adda addaa Ameerikaa keessatti gama fiilmiin olaantummaa argachuuf taasisaniin yaaddoo biyyoolessaati kan jedhan Doonaald Tiraamp kun ergaa guddaa qaba. Kana fayyadamuun holola oofuu holola gama kaaniin oofamaa jiru irratti kun kan dabalataa ta'a jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruus jedhamu irratti maxxansanii itti dabaluudhaanis Doonaald Tiraamp fiilmii Ameerikaa qofa feenaa jedhan.
Qaraxa Tiraamp labsan kun fiilmiiwwan akkamii yookiin immoo kubbaaniyyaawwan fiilmii oomishan isaan kam akka laallatu adda bahee waan ibsame tokko illee hin jiru. Fiilmiiwwan Ameerikaa kan Ameerikaan alatti hojjetaman yookiin kanneen biroo ta'ullee hin eerre.